kubbaan miilaa ispoortiidha. Ispoortiin ammoo kan shaampiyoonotaatiin yeroon ammoo kan hundaatiin garuu ammoo hunduu yeroo isaa eeggatee baraa fi barii darbee ni dhufaa ni lufasiin ati dadhabi malee ati yeroo dhala namaa hundaaf walqixa kenname fayyadami malee dubbiin simbirri baar jette baariin hanqattuudha. Namuu yookaan waa'uu eeyyee waa'uu hunda darbee guyyaa tokko ni gahaa. Kaan immoo guyyaa eeggatu tokko osoo hin gahinis karaatti ni hafaa. Meeqatu kufee meeqatu dhufee waatoo jala waatu jira akka jedhan kubbaan miilaa icciitii dhugaa warra taphatu qofa osoo hin taane icciitii deeggartootaatiin. Deeggartoonni dhugaa ammoo yoomuu eessattuu amanamoodha. Gaafa makkoosaa ta'uu gaafa rakkoo onnee dhugaa jaalala isaanii qabatanii tulluu guddicha mo'attootaa fi mo'atamtootaa hundaa ni dhiibuu, ni kufuu, ni ka'uu, ni gammaduu, ni dallanuu, of jibbuu, of jaalatusiin gaafa kaan injifannoodhaan mataa ol qabachaa abdii fuulduraa ilaallachaa gaafa garii ammoo mo'atamanii mataa gadi qabatanii miira abdii kutachuu soorachaa fuuldura isaaniitti fakkii dukkanaa ilaallatu. Barri tokko namarraa kan biraa ammoo lafarra ba'a akka jedhan bara isaanirras ba'uu hundaafis osoo harkaa fi yeroo hin kennin imala dheeraa miiltoo qabeessaa fi miiltoo maleessa hundaa ni himalu. Seenaan kun kan warra dheengadda tulluu kaleessa immoo cibbuu kan warra dheengadda hunda mo'achuudhaan invisible jedhamee kan warra kaleessa immoo hunda mo'atamuudhaan waarroo gurraacha uffatee kan deeggartoota Arsenaal dhukaasotaatiin. Eeyyeen dhugaadhaan dheengaddi injifatamuu taphoota 49 baatee moggaasa maqaa invisible jedhu qabatee qalama diimaadhaan ol siqee guddatee barreeffamee taa'eera. Kaleessi garuu injifatamuu goolii 8-2 Manchester United akka bokkaa gooliin itti roobuu Bayern Munich isa goolii 12 keessummeessuudhaan galaa kanaan dura galeeffate hundaa karaatti nyaachuudhaan fakkeenyummaa isaatiin xoosii fi xumbusaasa koo fudhadhu jedhee ofirraa marsee gatuuf dirqameera. Garuu ammoo imalli dukkana keessaa waggaa 22 dimimmiseesu baay'ee bari'eera. Bariin ammoo ifa qaba. Ifti ammoo injifannoon ammoo shaampiyoonummaadha. Shaampiyoonummaan ammoo gootummaadha. Goonni ammoo imala mataasaa qaba. Margaa shoo imala gootaa. Kilabii kana Tooni Adamsii fi Paatris Veeraan, Teerii Daani'eel Oonarii fi Wiiliyaam Gaalaas, Francis Faabrigaasii fi Roobin Van Persiin, Toomaas Vermaaleenii fi Mikel Arteetaan, Permartii Saakarii fi Lauren Koscielny, Giraant Xhaakaa fi Obameyangiin, Lakaazetii fi Odegaardii wal harkaa fuudhuudhaan waggoota 38 dursaniiru. Dursitoota garee Arsenaal waggoota 38 keessaa kan seenaan isaa akka warqee calaqqisee alaalaa mul'atu kan Tooni Adamsi. Tooni Adamsi dursummaa isaa keessatti dhukaastota yeroo 4 waancaa baachisee gara samiitti ol darbachiiseera. Paatris Veeraan ammoo taphoota 49 irratti osoo hin mo'atamin Arsenaal abbaa seenaa baakuu osoo hin taane abbaa seenaa lakkuu taasisuudhaan galma seenaa irratti maqaasaa fi kan kilabii isaa barreessiseera. Paatris Veeraa boodaan taphattoonni 11 wal furanii baajii Arsenaal baatanis dadhabbiin isaanii dhamaraasuu qofa ta'ee darbeera. Guyyaan eegamu sun dhufee waggoota 22 booda gurbaan lallaafaan miilli isaa akka paastaa fuulli isaa immoo akka jaarsaa keessa qabeessi akka ruuzii motorri sarara gidduu kubbaa miilaa ilmi Noorweey Maartiin Odegaardii kallacha waancaa isaaniirraa naannessee ol fuudhee fannisee ija firaa fi ormaatti qabeera. Imala milkii garuu ammoo dadhabbii fi arrabsaa qoosaa fi baacoobsa fixachiisaadhaan dhufetu akkasitti mi'aa. Seenaan dukkana keessaa waggaa dheeraa fi maluu kun kan dhukaastotaa qofa miti. Liverpoolis waggaa 30 booda, Chelsean ammoo waggaa 55 booda
gurra guddicha waancaa Premier League England qabee ol fuudheera. Arsenaal immoo waggaa 22 booda fiixee liigicharra bahee kaan of jalatti ni ilaale. Kan seenaa dhukaastotaa ol kaasee Arsene Wenger yeroon isaa irra darbee yoo gadi deebisee Manchesterotaan gurra bitaa fi mirgaan kabalamu deeggartoonni Arsenaal osoo imimmaan isaa nudhu osoo oolmaan Arsene Wenger akka qoree isaa waraanu ciniinnatanii Arsene out jechuudhaaf ni dirqamanii. Arsene Wengeris osoo isaan itti hadhaa'u akka yeexoo ciniinnachaa dunuuf katanii amma naga'e jedhan. Arsenaalittis imimmaaniin udhamaa nagaa dhaamanii qajeelanii. Arsenaal erga nagaatti dhaamanii booda tarii maaltu beekam, tarii guddaan kufee nafuum barri ol ka'insaa dhiyoodha jedhee yoo sana namni yaadee tokkollee hin turreem. Qe'ee guddicha ofii dhaaban, istaadiyoomii qananii ofii ijaaran, maqaa fi maatii gaarii achitti horatan, qe'ee kanaaf jecha bultii isaanii illee itti diigangatanii keessaa godaananiiru. Kanaaf dhukaastonni gaafa waggaa 22 booda shaampiyoonii ta'anillee maqaa isaanii kaasuun faarsaniiru. Eeyyeen maqaan Arsene Wenger yoomuu dhukaastota biratti maqaa waaqaa gaditti kan aadeffamuudha. Yoo sana gaafiin guddaan ture teessoo guddicha Arsene Wenger dhaabirra eenyutu taa'aadha. Booda keessa teessoon kun hamma daalusaa dadhabus jedhamee Unai Emery'n Spain irraa dhufee irra taa'us teessichi sabaachuu dadhabee ni raafame. Ittiin gitintireem. Akkuma teessoon Unai Emery raafameen murteen dhukaastotaa ilma keenya qe'ee fi keessaa keessoo keenya beeku jedhanii ilma Spain biraa Mikel Arteetaan akka Arsenaal leenjisuuf ni kaadhimanii. Yeroo sanaa bara ulfaataa akkasiitti Arteetaa ofii isaatii of danda'een dhaabbannee kan hirkoo Pep Guardiola jalatti barnoota barachaa jirurraa hojii guddaa akkasii kaa'uun tarii maraatummaadha. Eeyyeen maraatummaa guddaadha. Yookanas namoonni baay'een sumsuma jijjiiruun yoomittoo mi'eessee beeka jedhanii itti mammaakanii. Garuu ammoo seenaan yeroo isaa eeggatee of dabaleera. Seenaan of dabale kun ammoo callisee osoo hin taane kufaatii ka'uu meeqa booda dadhabbii qeeqaa fi arrabsa daangaa darbeen illee kan dhugoomeedha. Deeggartoonni Arsenaal amanamoon illee osoo nafiin ammoo imallee Arteetaa garamee dubbiin nama kanaa akkami jedhanii ofii fi wal gaafachaas turaniiru. Waggoota 10 darbanitti Arsenaal hunda sodaatu, Arsenaal tapha masaanota isaa waliin qabu maraa akkam taana jedhanii of shakkaa turan jarraa Arteetaa keessa abdii fi ofitti amanamummaa guddaadhaan darbaniiru. Arsene Wenger waggaa 3 walitti aansanii lammaffaa ta'anii haala nama gaddisiisuu fi seenaa hin dagatamne dabarsanii waggaa arfaffaa irratti shaampiyoonii ta'anii waancaa abbaa gurra lamaa sanaa ol fuudhanii hundatti akka mul'atuu fi akka dubbatuuf agarsiisaniiru. Arteetaanis waggaa 22 booda seenuma sana qooddateera. Eeyyeen dhugaadha. Eeyyeen seenaa ni dabala. Garuu ammoo dadhabbii fi ifaajjiin malee seenaan tolaa hin jiru. Arsenaal deeggaruun nama hin guddanne toluma nyaachisuu fi obaasuudha. Isaan deeggaruun nama ofii hin fuune kan biraa waalessuuf uumame kilabii waancaan alagoota fakkaatu gaafa waancaa bira gahe ammoo sodaatee ollatu jedhamees mammaakameeraa fi miliyoononni maqaa isaanii xureessaa fi busheessaa ittiin buna dhuganiiru. Taphataan guddichi guddummaa kilabichaa fi muuxannoo kubbaa miilaa hundaa sirnaan beeku Patrice Everaan illee osoo nafiin Arsenaalii fi Netflix tokko jedhee kilabii waggaa waggaadhaan itti fufinsaan nama rooressuun alaa homaa hin finne jedhee waggaa dhufaa darbaa itti mammaakaa qooseerasim. Gariin ammoo Arsenaal kilabii galaa hedduu baatee mul'isaa zinnaaraan zilgodhee hidhatee gaafa waancaa fuuldura gahuu hiikkatu jedhamees tuffatamee maqaan badeera. Kun hundi garuu oolee bulee yee bari'ees ture waan bonni gogse gannisjiisee har'a dhukaastonni
yeroo hunda nama rooressuu irraa gara namatti roorrisuutti darbaniiru. Utuu waggaa tokko qofa osoo hin taane seenaa liigichaa keessatti seenaa yaadatamuu qalama diimaadhaan barreeffateera. Kilabiin kun gadoo fi gadadoo danuu deeggartoota isaa baachisee dhaalchiseera. Waggaa 22 guutuu qaama qalbii deeggartoota isaa madeesseera. Meeqatu injifatamee galee maatii isaatiin atakaraa bula. Meeqatu garaa isaa beelessee qooqaan halkan guutuu aariidhaan sammuu jeeqee garaachisaa gubachaa bulaan gaaffii deeggartoonni dhukaastotaa deebisaniidha. Meeqatu immoo isaaniif jecha hiriyaasaa dhugaa fi firasaa aanteetti dugda galeenis gaaffii deebii danuu of keessaa qabuudha. Injifannoo fi shaampiyoonummaa kilabii kanaaf jedhanii kanneen akka fardaa luugama nyaatan, kanneen gamoorraa gad of darbatanii achi buutee lubbuu isaanii dhaban, garuu ammoo madaa fi madoo dhukaastotaa aanaa fi aantee isaaniitti dhiisanii darbanis manni lakkaa'u. Kanneen ofii hidhannoo Arsenaal hidhatanii quufuu dadhabanii ilmoo isaanii dhaalchisuu bira darbanii kaaniif bitanii uffachiisanii ittiin qalbii isaanii bituuf yaalanis kumaa kontomaa. Kanneen daa'imman jaalala dhukaastotaatiin qabamanii waliin bulanii waliin turanii bultii jaarratanii waliin arrii filatan hundi carraa guddicha addunyaa raaje kanaa arganii fi arguu dhabanis danuudha. Ammaa gayyi dhufu cufaa barana'oo alana'oo jechaa gaafa waxabajjii ammoo kan baranaa afeeraa ni dhufa barri keenya jechaa kanneen bara bariidhaan jijjiirratanis lakkuudhaan kan abdii kutatee hidhannoo diimaa kana ofirraa darbee kubbaa miilaa lagatee kan immoo dhukaastota tuffatee kan biraa filatee deeggaruudhaaf murteesses dacheedhuma kanarra jira. Kun hundi waaree sun hundi jaaree yoo barana firiimbeen shaampiyoonummaa dhukaastotaa ibsuu istaadiyoomii viitaalitii irraa afuufamuu dachee fi samiin walitti maxxanuudhaaf ni tottolfate. Warri Arsenaal waancaa fudhannaan adiitu gurraacha ta'a jedhee dhaadate hunduu ofumaan of taajjabee afaan isaa qabatee taa'e. Deeggartoonni faallaa hunduu hanga Arsenaal waancaatti siqaa deemuu taphoota isa fan hundaa ammeessee ilaalee kan Arsenaal mo'atuu fi mo'achuuf isa rakkisu hundaa deeggartoota Arsenaalitti lakkaa'uudhaan miira isaanii guutuu waraana sodaa fi doorsi isaan weeraraniiru. Yoo Arsenaal kana darbee yoo Arsenaal sana darbe jedhanii kakachuu fi kakachiisuun deeggartoota garee faallaa caalaatti Arsenaalii fi deeggartoota isaa sodaa fi shakkii keessatti kuffisuu bira darbee miira abdii kutannaatti isaan dhiibeera. Kamisaa ta'uu kam seenaa yaadatamu kana hojjechuudhaaf taphattoonni hunduu dhagaa danda'an hundaa buqqisanii kaasaniiru. Kan miilli isaa cabee lafeen isaa afaan banee dullaa dhaabbatanii itti rarra'anii istaadiyoomii galuun hanga danda'an hiriyootaa fi deeggartoota isaanii onneessaniiru. Imalli jaalalaa kubbaa miilaa koo ganna 30 fulla'ee kubbaa miilaa jaalachuu fi hirriba dhabuu fi kubbaa miilaatiif jecha miilaa yeroo dheeraa deemuu akkasumas biiroo keessatti illee kubbaa miilaatiif jecha minjaala walitti butatanii hanga buluutti bira darbee hojii fi ogummaa koorraas hanga itti ari'atamutti ga'e kana keessatti yeroon koo jaalala kubbaa miilaa waliin gidiraa danuu dabarseera. Yeroon qaaliin ganna 30 koos gariin gammachuun kaan ammoo naasuudhaan kuteera. Garuu ammoo obsi akka dhagaa feeluu seenaa kubbaa miilaa keessatti ijaan ilaalee gurraanis dhagayeera. Garuu ammoo ogummaa keetiif, garuu ammoo daawwattootaa fi deeggartoota keetiif jettee jaalala kee of keessatti ittifattee kilaboota hundaaf ilaalcha walqixaa yaada wal madaalu qabattee imaluun ammoo daawwattoota keetiif amanuudhaan hunda caala ammoo gaddaa fi naasuu kubbaa miilaa keessatti si mudatu mo'attee miira mo'atamuu deeggartoota dhaalchisuu dheefuuf nama hojjannaan guyyaan milkaa'inaa ni dhufa jettee
bira dabartam gaafa waancaan dugda sitti galee hundaa dhofkattee gaafa waancaan sitti garagalee himachuu fi dhaadachuun nyaatanii nyaanne jedhanii kakachuu ta'us amlee nama biraa eeguudhaaf ofitti murteessitam kamisaa ta'uu kam imalli dhukaastotaa waggaa 22 boodaa waan hin dagatamne hedduun darbeeram kan gareen kun garee raagibii dunuuf katee balbala cufate yoo jedhu gariin ammoo kilabii daqiiqaa 90f tapha rogaa taphatu jedheeraanim warri dhibiin ammoo maal kilabiin akkana sodaatu kubbaa itti dhiitamu hundaa akka dhagaatti ilaalu yoo jedhan leenjisaan guddichi Spain Joseph Pepe Guardiolaan ammoo ambaranaa carraa fi dhamaatii guddaa Arsenaal harkaa butachuudhaaf mormaa Arteetaa jala gahee hafuura baafachuu qofaadha jedheen yoon sana godhe immoo anatu shaampiyooniidha jedheetti kakatus ofuma isaatiif osoo ilaaluu dhaabbatee Arsenaal shaampiyoonii taasisem Pepe Guardiolaaniin gaafa guyyaa xumuraa gaafa olaantummaan Arsenaal mirkanaa'u namuu wanti namanne tokko yoo jiraate fiixee gabatee liigichaa irratti maqaan Arsenaal halluu keelloodhaan dibamee qubeencaa guddatee chaampiyoonummaa Arsenaal hanga labsutti ture margaa show imala gootam sana booda guutuun addunyaa akka waan waancaan balbala isaa fuuldura jiruutti baajii kilabichaa dhungachaa gadi fiigem warri kaaba Landan jiraatan ammoo Emirates guddichaa erga ijaaramee namoota miiliyoona 60 malee waancaa qabatee hin beekne keessaa waancaa barbaaduudhaaf wal cabsaa garasitti fiiganiim deeggartoota dhugaa fi amanamoo kilabichaa kanneen yeroo dheeraadhaaf mataan isaanii gadi cabee kanneen irra deddeebi'anii kilabii fi taphattoonni kilabichaa United fi Cityin Liverpool fi Chelsea reebaman hundaaf halkan dheeraa yoo jiraate guyyaa sana guyyaa dhukaastonni ganna 22 boodaa shaampiyoonii ta'uu isaanii itti mirkaneeffataniidha. Dhukkubbii ta'anii taphoonni madaallii guddummaa dhukaastotaa gadi buusan hedduu dhufanii darbaniiru. Yaadannoowwan mudannoo ta'anii mo'atamuu seera maleessaan mogolee deeggartootaa fi taphattootaa buusuun fuula deeggartootaa himimmaaniin qaama taphattootaa ammoo dafqaan dhiqan danuun darbaniiru. Torbeedhaan daqiiqaa 90 dhaabbatanii dirree cinaasiif achi fiiguun garaacha gubatetti amma bishaan dhangalaasuun hundi shaampiyoonummaadhaan hirphamuun dirqama ture. Warri obsa beeku mo'aadhaan warri caba qabu immoo meeluu beekam warri mul'ata qabu ammoo qaqqabuudhaaf jabana addaatu isa barbaachisa. Taphattoonni hedduu obsa dhabanii taphattoonni kun waancaa fudhachuudhaaf warra gurmaa'ee miti jedhanii iddoo waancaan salphaatti argamu deemuun waancaawwan fudhataniiru. Kanaaf fakkeenya hedduu jiraatullee Shaakaa fi Kiyoor qofa maqaa dha'uun gahaadha. Warri dhibiin ammoo obsa duwwaa qabatanii bara kana eeggatanii shaampiyoonii ta'anii dafqa isaanii bishaan gammachuutiin ofirraa dhiqaniiru. Obsaan aannan goromsaa dhugaam. Ejjen obsaan aannan goromsaa dhugaan galaa injifannoo dhukaastotaatiin gaafa seenaan jijjiiramu kaabni Landan guutuun diimatee alaalarraa ni mul'ate. Sagaleen garanaa garasii London is red jedhu fagoo fi dhiyoodha. Ol ka'ee alalaasaan ni dhagahame. Sagaleen konkolaattota garanaa garasii hunduu godaanni sagadoo waancaa waggaa 22 rigee balleessuu baatullee ni dagachiise. Ministeerri muummee Ingilaandii Keir Starmer gammachuu shaampiyoonummaa Aston Villa ilma warra mootii boodaa gadi ba'ee now Arsenal is champions jedhem faayinaalii weediditti jechuudhaan imalli waggaa 22 dukkana keessaarraa addaan citeera jedhan ministeerri muummee biyyattii. Piers Morgan ammoo balballi guddichi shaampiyoonii keenyaa banameera. Amma yeroon kan Arteetaatiin taphattoonni keenya falmii ulfaataa sana injifatan deeggartoonni keenya amanamoon ganna 22 guutuu
harka duwwaan faana imalan murteen raajii hooggantoota kilabichaa hundi isaa raajiidhaan kun hundi walitti dabalamee seenaa dukkanaa waggaa 22 faayi jedheem ammaan booda dhukaastonni warra ari'ee qaqqabu garuu ammoo darbatee waraannee dhaabbatee ija keessa ilaaluu jechaa turtan nagaatti jedhee Piers Morgaaniin booda kan ka'ellee seenaa fi seexaan gasii kan hin qabaannellee invisible dagachiisuudhaaf shaampiyoonii ta'ee darbeera. Kanaaf ammoo Leicester City qofaa maqaa dha'uun gahaadha. Dhugaan jiru garuu erga Arsenal shaampiyoonii ta'ee mootonni hedduu dhufanii darbaniiru. Warra akka Chelsea fi City wancaa hundi hawwu kana fudhachuudhaaf akka uffata leenjistoota jijjiiraniiru ittis milkaa'aniiru. Isuma baranaa kanallee Arsenal kilabiin waggaa guutuu wancaa afuriif kaadhimamee torbee tokko keessatti yoo morkii wancaa lama keessaa ba'uu wanti barame dhufee kanafes yookaan torbaan tokko yookaan ammoo torbaan lama jedhamus kan abdiin kutanne yoo jiraate yeroo sanatti Arteetaa qofaadha. Hunda dhaga'uu dhiisee ofiisaa qofa dhaggeeffachaa humna taphattoota isaa hundaa iddoo fi yeroo barbaadutti sirnaan fayyadamaa imala milkii hunda raajee gonfateera. Bara 2006 the special one yookaan Jose Mourinhoon Chelsea osoo Charlton Athletic faana taphachaa jiru murtee raajii tokko murteesse. Mourinhoon wayinii biriijii jijjiiree seensisee daqiiqaa 20 keessatti deebisee baasuudhaan Shuwaan Raayit Philips galchee. Mourinhoon gaafa taphicha olaantummaadhaan xumuramu akkas jedhee osoo danda'ame daqiiqaa tokko keessattuu shaampiyoonii ta'uudhaaf taphattoota jijjiiruu nan danda'a. Kuni murteedha. Murtee shaampiyoonummaa jedhee. Bara kanas Mikel Arteetaan Martin Zubimendi jijjiiree galchee yoo jijjiiree baasu maraattummaa shaampiyoonummaa jecha jedhutu sammuu koo keessa ture. Eeyyeen maraattummaa shaampiyoonota. Ilmi Speen Baaskos Mikel Arteetaan dargaggummaa isaatti Arsenaal faana wancaa guddicha guddaadhaaf malu kana fudhatee seenaa hojjechuu baatus leenjisummaadhaan garuu seenaa hojjeteera. Imalli leenjistummaa Mikel Arteetaa eessaa ka'e jedhee warra gaafii itti ta'uuf Arsene Wenger achii ka'ee akkamitti Mikel Joseen Firoomee warra jedhuuf hojii basaastummaatiin wal qabata. Yeroo Pep Guardiolaan leenjisaa Barcelonaa turetti Barcelonaan tapha Champions League Chelsea waliin qabuuf of qopheessaa osoo jiru jecha tooftaa dhokataa fi dandeettii dhokataa dhuunfaa Chelsea waan barbaadeef Guardiolaan bilbila isaa ol kaasee gara Arteetaatti ni bilbilee. Ani Guardiolaadha. Har'a hojii basaastummaa akkanaaf hojjettuun fedha. Chelsea mo'achuu qabna. Kanaaf immoo gargaarsi dandeettii dhuunfaa fi kilabichaa dhoksaa maal akka ta'e naayimi jedheen. Arteetaanis hojii itti kenname sana akkaan ni hojjeteefi. Pep odeeffannoo tooftaa tapha Chelsea hundaa erga argatee booda atoo taphataadha leenjisaa miti akkamiin tooftaa fi taaktika taphaa kilabii tokko beekte jedhee erga dinqisiifatee booda guyyaa tokko Ingilaandinan dhufaa. Gaaf sana ammoo ati taanaa kooti jedheen. Hariiroon guddaan Mikel Arteetaa fi Joseph Pep Guardiolaas achirraa tokko jechuudhaan jalqabee. Mikel Arteetaanis waadaa kana qabatee gaafa kubbaa miilaa taphachuu dhiisuu osoo Arsene Wenger isa kadhatanuu addaa fi addunyaa isaa fudhatee Wengerii fi Arsenal caalaa Manchester City fi Guardiolaa filatee. Turtii isaa kana keessatti gaafa taphattoonni City morkattoota isaan irratti galchan hundaa teessoorraa utaalee gammachuu isaa ibsatus gaafa gareen isaa Arsenal irratti goolii galchee garuu Arteetaan teessoorra gadi taa'ee mataa isaa gadi qabatee nyaarri isaa akka biilaa dhaddee dhadhaabbataa. Keessa isaatti ammoo Arsenal mana koo kaleessaa tarii ammoo mana koo saboruu jechuun isaa wanta noolleedha. Arsene Wengeriif gaafa sana dubbiin galuu fi baatullee Arteetaan guyyaa tokko nan deebi'a jedhees ture. Har'a kunoo Arteetaan leenjisaa Arsenal qofa osoo hin taane abbaa seenaatiin isaayyuu umurii kanatti. The special one yookaan Jose Mourinhoon
bara 2004 fi 2005 yoo Chelsea shaampiyoonii Premier League England taasisu ga'eessa waggaa 42 fi guyyoota 94tiin yeroo lammaffaafis bara 2005 fi 2006 ammas Chelsea abbaa waancaa yoo taasisu ammoo the special one waggaan isaa 43 fi guyyoota 93tti ture. Mikel Arteetaan ammoo yoo Arsenal waggaa 22 booda shaampiyoonii taasisu Jose Mourinho taane leenjisaa dargaggeessa ganna 44 fi guyyoota 54tiin Mourinhoon waggaa 55 booda Chelsea shaampiyoonii yoo taasisu Arteetaan immoo waggaa 22 booda. Waggoonni jaan darbanis dheeraa ta'anis maqaa bira gaanii waraanuu dadhabuunis beekamanis baranni garuu bara isaanii ta'uudhaan galmee seenaa irratti qalama diimaadhaan barreeffameera. Kan humna qabu humnaan, kan dandeettii addaa qabu dandeettii addaa isaatiin dabaree wal furaa iddoo ittisaa akka feerroo jabaatee kan William Saliba, Gabriel Magalhaes fi David Rayaadhaan ijaaramee kan Gabriel Henziin hoogganamu set piece ball yookaan immoo kubbaa dhaabbataa sirnaan fayyadamuun kan Nicolas Jovariin gaggeeffamu gurmaa'ina raajii qindoomina baay'ee of eeggannoodhaan gaggeeffamu kan Declan Rice, Martin Odegaard fi Saka irratti ijaaramee Mikel Arteetaa icciitii guddaa milkaa'ina Arsenal waggaa 22 boodaatiin margaa show Imala Gootummaa.